السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتوت الشانالي يوتيوبي عبد الأب. برنوتا هرا كان كيستي نموتا يرو بايي كومنتين فيديو اسن قلق كيفتاني شوفامي اسن ركي سيف جتشودا أكني يرو فيديو قد إفتن لمتا اسن جلا هنشوفامنيف فرماتا اسن افتاها جلي فيديو كان اسني كبد اجرا فيديو كان ارقا داوتاني بودا settingi kana yoo sirreeffattan jechuudha. Google Chrome kanarra seentanii settingi kana sirreeffattu lammata yeroo video gadhiiftan commenting keessan yookiin yeroo live seentanii baatan commenting keessan isin jalaa cufamee isin rakkisu. Google Chrome irra seenna. Google Chrome irra erga seentanii booda yoo feetan bakka kanatti youtube.com jettanii barreessitu yookaan yoo YouTube fuula durarraa qabaattan YouTube irra seentu jechuudha. YouTube irra seentanii profiling keessan ajjiraachuu qabaa bakka kana YouTubein keessan erga as jiraachuu hubattanii booda tuqaa sadan gubbaa jiru kana tuquudhaan desktop site godhachuu hin dagatinaa yeroo mara settingi qajeelfachuuf jechuudha. Tuqaa sadan tuqnee desktop site kun asuma jira. Desktop site kanarra tuqannee desktop site godhannaa erga godhannee kaane kun bilbila kiyya dalga ciibsee isinitti agarsiisa. Barreeffamni xixiqqaata waan sirriitti mul'anneef sanaan booda profile keenya irra tuqannaasi. Namoonni yeroo YouTube studio irra tuqtanii gara YouTube studio bilbilaa isin geesse furmaanni isaa irra qabna sirriitti. Akka inni gara YouTube studio bilbila jirra jiru isin geessineef sirriitti erga raqamne booda optionii kana nuu fida open in new tab in new group in group ka jedhu kana tuqanna ka jalqabarra jiru jechuudha. Kuno akkasitti amma ka jalqabarra jiru tuqeen isin agarsiisa. Ka jalqabarra jiru tuqanne asitti YouTube lama nuu fida. Kuno as bakka kana YouTube lama godha isa X irra jirre ka duraa kana tuqanna. Yeroo irra tuqanne akkasitti YouTube studio download godhadhu nuun jedha. Nu garuu download hin goonu continue to studio ka jettu jala jirti. Daalachoftee barreeffamtee jirti. Continue to studio jetti. San tuqachuu qabna nu. San yeroo tuqanne Google Chrome irra nu geessa YouTube studio Google Chrome irra jiru jechuudha. Amma Google Chrome irratti nu banee jira YouTube studio milikkita settingi xiqqoo kettu akka jirti harka keessan bitaa mobaayilii keessan irraa jechuudha. Profiilii harka bitaa jala jirurra milikkita settingi xiqqoo jirti bakka sa'aatii ilaallanullee achuma jira. Milikkita settingi xiqqoo sanirra tuqanna barreeffama hin qabdu mallattoodhuma qofa achirra tuqannee gara settingi deemna jechuudha. Settingi xiqqishoo sanarra erga tuqnee booda general channel upload default permission community nuun jedhee bakka kanatti dhufa. Community ka jedhu kana tuqannanu community kanarra gadi tuqanna. Community irra yeroo tuqne fuuldura isaatti waan adda addaa nu baasa. Namoonni booksa jalqabaa kana keessa jiran namoota nuti qalamii dibne kanaafuu hin dhiifna. Namoonni booksa kana keessa jiran namoota block ta'anidha. Kan nuti deemnu garuu as default ka jedhu kana jala default kana tuqanna. Commenting keenya akka lamuu hin cufamne jechuudha. Sanaan booda asitti namoonni commenting isin jalaa cufamu yeroo baay'ee jechuudha. Bakka kanatti commenting keessan allow irra hin jiru. Kunoo asumarra tuqnee bakka kanarra namoonni isin jalaa cufamee aazaasin kaa'u yeroo mara waan kana sadan irra waan jiruuf kanaafuu ka gubbaa jiru kan allow kanarra kaawwanna. Mircaa afurtu jira. Kanaafuu ka jalqabaa kanarra kaawwanna. Asitti illee onii godhanna. Erga kana godhannee booda asii dirqama ta'a jechuudha save gochuun. Namoonni channeliin keessanillee akkasuma ka daa'imaa irra jiru jechuudha. Channel ka jedhu kana tuqna. Channel isii jettu kanarra tuqanna. Sanaan booda advanced settingiin kun as jira. Advanced settingii kana tuqna. Xiqqoo gadi dhufnee asitti kun no tahuu qaba yeroo mara jechuudha. No irra tahuu qaba. Mircaa sadii jira. Yes, no, I want to review. No irra tahuu qaba. Channeliin keenya ka daa'imaniiti miti. Kana sirreeffannaan lamuu channeliin keessan commentii isinitti cufee isin rakkisu sanaan booda save ka jettu xiqqoon ni jirti. Save sana tuqnee save godhanna jechuudha. Barnoonni har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan akkasi sirreeffattan abdii guddaan qaba. Yaada keessan kara commentiitiin naaf kaa'aa isiniin jedha. Akkasuma namoonni maatii channelii YouTube Abdul App hin taane subscribe gochuun milikkita dawlii tuquu hin dagatina. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.